Sinjeeti Yesus Kristos. Yesus Kristos harma haadha isaa hodhe moo hin hoone? Fagaadhati maqaa Waaqayyooti. Siyaayifatu Waaqayyo. Ana mashaadaan qaba. Abaarsi gaarii miti hangaafii si gaafadha. Naarsitan. Shaadaa miti abboo shaadaa mifeetu kaarabaa qabadhu rakkoon qabu suni. Illee miidheetu maan qabachuu fedhan naarsitan. Yesus harma haadha isaa hodhe moo hin hoone? Naa himi bakka san. Hodhe moo hin hoone? Ati hodhe takkaan hoone naan jedhe. Hinoone naafiti bakka san hinoone illee hin jedhu illee hodhe illee hin jedhu bakka san naafiti. Lukaas irra deemi ilaalaa boqonnaa 11:27 irratti. Naa dubbisi bakka san. Intalli takka haatee jaa isaan jidduu namoota baay'ee erga Yesus kana dubbate booddee intalli takka ol kaatee sagalee isaa dhageessiftee harmi ati hootee fi gadaameessaan si baadhatee haa gammadanii ittiin jette. Akkas jedhe malee hodhe jedhamaare. Hodhe jechuu fi harmi ati hoote jechuun tokko. Daqiiqaa takka. Dhalate moo hin dhalanne? Dhalate moo hin dhalanne? Foddaa televizyoonaatiin nu laaltu ati mana teessee cal jettee. Ustaaz agaafattu amma gaaffii carraa kennaafi isheen immoo agaafattu. Qabdamee gaafuma sanuu. Intini baaste ragaa baaste ambassaan ta'in garuu. Ani immoo ambassaadha yeroo kamuu jagnaa. Ati akkamitti dhiira dhaabbattee ficcaatu waaqessita dhiira qaama saalaa qabdu qaanii dhaabbaletti. Akkasittiin fudhatiin hamda moo hamdi. Duba dhiira kittaannatte akkamitti dhiira dhagna qabatte akkamii waaqessitaati? Qaaniidha. Ani naasaa jedheen waaqessaame. Naa waliin kootu waaqeffadhu isiin jedhe. Bakka ani qalbiyyuu jijjiiradhe isinirra. As gubbaa teessee maan waa laanalti cinqii nuti UN hin taane UN'dha gargaarsa namaa heera deemtee UNHCR dheetee gargaarsa man gaafan. Zarii nagaan sifa ta'u. Hayyee jira. Ishiniif illee ta'u. Amantaan tiyya Islaamaati. Amantiin kee maalidha? Irra naa deebii naan galle. Ani Islaama ati maali? Okay. Baga Islaama taate maal rakkoo qabare? Amantiin tee maali ati? Maali waa'ee amantii kiyya maal si dhibe? Tole haadhoo koo duba bakka tanatti maali buusaa gonnobaati kafaluu dhufte moo mee bakka tanatti maal kafaluu dhufte fakkeenyaaf? Bakki tun bakka itti Muusaa Gonnobaa yookaan maali ani Muusaa Gonnobaati moo Muusaa Gonnobaati kafaluu dhufanii miti bakki tun bakkuma amantiiti. Amantii lamaa wal cinaa qabanitti haasawanii amantii qabdaa? Waa'ee amantii kana maal si dhibe meesiin? Feddu dhagaattaman hin danda'uun? Eenyu siin jee eessaa dhuftee dhagaatti amantaati maali ati? Ati eessaa dhufteetu na gaafatta maal si dhibeetu? Duba ati maaliif ol baatee obboleessa koo bakki tun bakkuma amantiitti haasawanii bee? Tokko waa'ee amantii waan si galchuun qabu. Namni lafatti amanuu danda'a, dhagaatti amanuu danda'a, namatti amanuu danda'a, dhiisuu danda'a. Isin garuu fooloo keessan guddifachuuf immoo yookiin immoo laayikii koomentii argachuuf immoo maaliif wanti isin akkasaatan isin? Maal isin fayyadame? Yoo amantii musliimaa fudhachuu barbaadde amantii musliimaa dhaqee fudhadhu isaa booda akka amantaa musliimaatti jiraatutti jiraadhu. Yoo amantaa kiristaanaatti jiraachuu barbaadde akka amantaan kiristaanaatti jiraatu fudhadhuu dhaqee itti jiraadhu. Meera qabe. Ati aareya. Ustaaz Amdi. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Miti qabadda. Ana wajjin haasa. Hayyee taate. Ati jechuun natti toluu dide sannis akkas isiniin jedhu kana. Zarihun baga nagaan dhufte sanyii dhiiraa.
Bagana gaanu. Akkam nagumaati. An hunduma keessaniif nagaanaa ta'u jedheera jalqaba. Ameen siifillee haa ta'u dhugaa gaafa haasoftu inaaffaadhuma amantii kee jaalala amantii keef qabduuf waan haasa'aa jirtu natti fakkaata. Malee nama arrabsuuf yookaan nama loluuf miti. Galatoomi baay'ee amantii kee waan jaallattuufidha kun immoo. Kanaaf amantiin anis amantiin kiyya amantii Islaamaadha. Islaamummaan amantii sirriidha. Amantii Rabbiin biratti fudhatama qabudha jedheen barsiisaa jira. Kiristaannis immoo mana kana irratti dhufee yoo kiristaana taate kiristaanummaan amantii Waaqayyoon biratti fudhatama qabudha. Amantii sirriidha. Kanaafuu kiristaana ta'a jedhee barsiifata. Manni kun kanaaf baname malee fooloo barbaachaaf yookaan immoo waan biraatiif miti. Amantii isa sirrii barbaadaatii filadhaa isa sirrii ta'e qabadhaa waan jedhuuf macaafni qulqulluun. Kanaaf isa barbaadaa jirra. Ati amantiin kee maali? Amma sin barbaadaan argattu rakkoon qabu. Waan amantaa kiyya waan isin itti buufin qabuun. Amantaa hin qabdu jechuudhaati. Maalati iyyuu hin qabda miti anatti qabdu akkamitti annaban? Okay. Maarra egaa amantii qabaatti amantiin kee maaliree? Lakki. Dhagaatti amanuu dandeessaa? Maal jette? Amma fakkeenyaaf dhagaa faatti amanuu hin danda'u namni lafa faatti amanuu dandeessaa jettee mi'eeti. An bishaanitti illee amanuu hin danda'a. Bishaanitti illee amanuu hin danda'a. Galatoom. Wangeela qabdaa Afrikaa? Wangeelli si bira jiraa? Jira yeroo hundumaa na bira jira. Okay, mee Isaayyaas raajichaa boqonnaa 44 naabani. Maal siif godha? Isiniif hin galootu. Akka buddeen itti cafatanii yoo afaan siin kaan isiniif hin galu. Namatti lallabattaatii Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40 naabani. 44. Maal siif godhaan jedhe siin fayyadu. Anaa miti nama 800 jala jira kan itti na wajjin haasa'aa jirta malee nama 800 wayitu si dhaggeeffata. Isaayyaas hin naabaniitii naa dubbisi amma asirratti yoo qabaatte. Lakki obboleesso namni miliyoonii tokko asirra taa'u kun anaaf dantaa miti beektaa? Ani bu'ii jala kana dubbisi ragaa kana baasii sana baasii osoo hin taane si barbaachisa taanaan kiristaana ta'e jiraadhu si barbaachisa taanaan musliima ta'e jiraadhu wallaalaa hin dogoggorsiina. Waan si galchu qabu amantaa namaa keessa musliima ta'e jiraadhu kiristaana ta'e jiraadhu. Isin wanti isin deemtaniif waa biraadha nama dogoggorsanii dogoggora keessa nama galchuudhaaf. Amantiin qabdu ati amantii kee ibsachuu qaanfatteetu mi'ati. Amantii kee qaanfattee. Waa'ee amantaa kiyya maal si galchisiin? Sin galchisiin jedheera baran. Himachuu saalfattee mi hin jiru macaafarra hin jiru jettee saalfattee mi? Obboleessu Akkam jirtu? dhaggeeffadhu. Nagaadha galata akkam hin gammachiisu. Bakka bu'eetti jedhata. Qoy hin buusin. Dhaggeeffataa jirta miti? Qoy ataa'u dhaggeeffa inni waa'ee amantii isaa miti. Waa'ee dhuma isaarrayyuu waan beeku natti hin fakkaatu. Namni tokko amantaa isaatii kabaja yoo qabaate dhala namaatii kabaja qabaachuun mala akkasii isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma. Ulfaadhu gammachuu keenya dhugaa akka kana dubbii sirriin kana. Ustaazan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaazam di wajjin dubbadhaa gammachuu dubbisa. Gurbaan maaliif buuftanii? Meera keessa Jala taa'ee dhaggeeffatu bootaa barbaanna waan ta'eef. Ila achuma jala taa'ee waa dhaamaa fi dhiifama daqiiqaa tokkitti. Gurbaa qofa osoo hin ta'in walumaa gala namoonni amantaa biraa qabanii yeroo isin gaafattan amantiin kee maalii gaafa isin jettan Yesuus jedhan yoo fidi wangeelarraa jettan immoo ani pheenxee ani kiristaanaadha. Kiristaana kan jedhu wangeelarraa fidi yoo jettan immoo ani pheenxeedha. Matsaafarraa fidi yoo jettan immoo dubbiitti ka'a. Walumaa gala raggaan isaanii lola arraba. Of hin taane ofitti namannee jechuudha. An ergan islaama ta'e amantaa islaamaa qabaadde ani musliima ani akkana jechuu
kan nama qaanfachiisu yoo jiraate sobaan jiraachuudha. Sobaan jiraataa jira jechuudha akkasi. Anawar. Dis. Isaaf jennee nama kiristaanota hedduu jira waan ta'eef isaan numaa dhiifnu inshallah bira dabra. Ustaad itti fufaa inshallah galatoomi Anawar keenyaatillee dhaamsa keetiif galatoomi itti fufaa hamdi. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. تولي قمت نقان صفته. Sinifillee haa ta'u dhiifama naa godha miira keessa galeeti salaamataa siin hin jenne ani eenyuman musliima ta'ee wantan irratti ta'uuf yaadee itti karoorsee gara amantaa musliimaatti dhufe namni kamiyyuu biyya lafaa irratti jedha musliima akka ta'e gaafa dhalatu musliima akka ta'e waan ibsuuf ergi musliima ta'ee maaliif kiristaanaa ka'uun maaliif gara amantaa biraatti deemu waan jedhudha namootiin barumsa qabanii wajjiniin haasaa nama matsaafaa dubbisee quraana dubbisuu danda'u matsaafaa dubbisuu danda'u wajjiniin nama sanii dubbatu wajjiniin yoo dubbattan hin bareeda inni hin beekne immoo jaluma taa'ee dhaggeeffachuu isaatiiyyuu gaariidha kanumaan qaba galatooma. Thank you. Galatoomni atillee obboleessa keenya eebbifamii mee namni biraa abdii tamaane abdii jirta abdii maaliif gaxoriite nageenyi fayyaa miti خير طيب mee eenyu jirare Apostil Abbabeen jala kana rafu jira yaa homaa waliin baane Abbabe. Yaa Abbabe maaliif waliin baane yaa Abbabe? Tayyib eeywa funye bani Abid. nagaan sifa tokko Aamin hunda keenya fu'aata akkam jirtu. gaarii jirra galata rabbiiti alhamdulillah. Jiraan Ati amantiin kee maali? Ani Ortodoksiidha. Waaw ortodoksiidha. Tole macaafa sirriitti dubbistee hin beektaa? Dhugaa dubbachuuf yaada weessiniif wannoodhaaf malee yeroo baay'ee yaa'uun naggeeffadha jala taa'ee barumsa maaliif seenatillee dubbachuu baadhu almallee taa'ee utala haimaanutii kiyyaa yookaan immoo hin beeknellee akkam beeku wanta na taasisu hedduun barachaa jira isiniif galee malee iddoo amantaa kiyyarrattis cimtuu miti maaliif an dubbachuu kanan barbaade ijoollee ortodoksii natti fakkaanne keessattuu immoo ijoolleen pendhee ta'an dhugaa jiruun dubbattanii osoo immoo falmitanii asirratti seerga seentanii booda yoo beekumsa qabaachuu baattan haala taa'atii baradhaa. Maaliif iddoon kun waa'ee amantii sila ta'eef barumsa adda addaa irratti barachuudhaaf erga ta'een booda arraba yookaan immoo waan hin taane nama hin beekne sadoo galchuu baattanii maaliif ani baay'ee sin jaaladha uummata islaamaa kabaja guddaa saniif qaba. Kanan hin beekne nan baradha. Keessa kan immoo wanta na gaafattan nan beeku sinifan deebisaa kanan hin beekne immoo nan baradha. Sin galee karma hunduraatillee barachuudha kan immoo dubbisattan jira jechaadha amma jechaadha wanna amantii dhugaas sobas ta'e adda baafachuun kun immoo mirga kiyya. Kanaafuu amantiin keessa maaloo jedhamtan anitti amantassan dubbadhaa namni horiittuu hamanaa jira yeroo ammaa jechaadha. Horiittillee biyyatti amananii jiru jechaadha. Kanaafuu karaan dhugaa kam kan jedhu barattanii too adda baafachuun kun mirga keessanii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja haaluma taa'een baradha. Uummata islaamirraan gaaffii hin qabu. Gaaffiillee nan qaba kanan jedhee too kan immoo kana yaadu kan gaaffii natti ta'u keenyumarraa. Kanaafuu keenyuman amma dubbisaa jira jechaadha isiniif galee. Akkan dubbisu immoo kan na taasise miidiyaa kanarratti silaa haimaanutii keenya immoo warri hin beekne akka baran wanta baay'ee silan irraa barachaa jiruufu jechaadha. Kanaan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa kabaju. Eebbifame haa dhokkooti galatoomi baay'ee akka galatoomi. Ani immoo wanta akkasitti dubbachuu hin danda'a fadha keetii yoo hayyamte.
Kunga. Tole yaadoko. Ati maaliif gara amantii keetii jalqabaa maaliif hin deebi'uun sitti ulfaate? Eenyu sodaattee dhiifte? Amantiin kee jalqabaayyuu jechuun ammaaf taa'uun beeknu amma nuti dhalanne akkam beekutti ortodoksii ta'ee akkuma dhalanne kan immoo dubartiin guyyaa 40tti dhiirri guyyaa 80tti jechaadha kan xammaqamu. Dhiirri 40 dubartiin 80. Dubartiin 40 dhiirri 80 akkasumatti fakkaata miti. Yeroo akkasumatti dhiirri 40 dubartiin 80 akkasii. Kanaafuu ani akkam akka erga dhalanne egaa kiristaana jennaan ani akka kootitti keessa kiyyatti waaqni nu uume waaqni ingidiin lama hin jiru jedhee yaada jechaadha. Amma nu fakkeenyaaf piroostaantiin pheenxeen jira musliimni jira wanta hedduutti kan amanan hin jiru miti garuu immoo lafaa fi samii kana kan uume waaquma tokko kan jedhudha jechaadha. Hamma rakkoo kan immoo kanan hubachaa dhufe jechaadha. Waaqni lama hin jiru jedhee yaada miti lama jira jennee yaadnu kanaaf wanta hedduu ganaa kan immoo duubatti deebi'ee waan hunda barachuudhaaf ammallee fedhiin qaba jechaadha isiniif galee. Maaliif yoo dhaladhe jira kiristaana jedhama kiristaanummaa kiyaan immoo bakka jechuun waaqa tokko jedheetuma yaada keessa kiyyattu kan immoo fayyisaan keenyas kan nuuf jedhee du'ee cubbuu keenyaaf jedhee Yesuus Kiristoos kan jedhudha. Amantii kiyyallattirree hedduu cimtuus miti garuu barachuudhumaaf. Yoon immoo kara keessan dhufe immoo iddoo isaan baay'een tokko nan hordofa ijoollee warra ta'anii tokko immoo as keessatti waliin mormanii. Ani wanta akkasiin jechuu barbaada. Ati amantii tiyyatti ani hedduu amantii tiyyatti cimtuu miti naan jette miti. Ani immoo cimtuudha siin jedha. Yoo dogongores dogongora san anaatu baadhata. Garuu ati cimtuudha jedheetan dogongorri yoo jiraate baadhadha. Maaliif akkas jedhe beektaa? Wanni akkas jedheef namni gaafa adaba bareedaa fi kabajaa gaarii arraba laafaa nama safeeffachuu haala bareedaa amala gaarii kana gaafa argisiiseyyuu jabaadha namni sun. Namni yoo waa namaaf godhuu dadhabe hamtuu namarraa qabannaan jecha hamaa namaan jechuu baannaan namni sun nama jabaadha. So waan san taateef amantiin hundi barnootatti waan ajajjuuf barachuun hubachuu fi qo'achuun amala gaarii irraa jalqaba durumarrattu mitiire. Tanaaf amalli keenyaa ta'ee jira akka macaafaatitti amala gaarii garsiisaa jedha. Akka qur'aanaattis amala gaariidhaan namatti dubbadhaa jedha waan ta'eedhaaf amala kana waaqayyoo itti siifa dabalu siin jedhee si eebbisaa akka obboleessa guddaa. Amiin amiin yookaan immoo akkam baradhu wanta iddoo kanuma kan miidiyaa kana hordofu kan na taasise waaqni tokkichuma kan jedhutti nan amana jechaadha. Lafaa fi samii kana kan uume waaqa tokko jedhee yoo namane kanaafuu Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya yookaan immoo isa Yesuus gooftaan keenya jennee kan amannu nuti jechaadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos odoo uumamin dura lafaa fi samii kana kan uume eenyudha. Akkasumas immoo Yesuus Kiristoos odoo ati durbee maaramin sannasin dura biyya kana yookaan immoo anjiraachisaa ture eenyudha. Maaramumas kan uume eenyudha. Okkee duubatti deemnee kana gaafii kana ammaan gaafii hedduu ijoolluma keenya irraa nan qaba gin matsaafuma keenya illee duran akka sanatti amantaa kiyya irratti amma kana silan taanefu keenyumarraa gaafii qaba jechaadha. Maaliif sanumaayyuu duubatti deebi'ee hedduu tokko baay'ee dubbisuun barbaada. Sanaan booda gaafillee nan qaba jedhee kan immoo sinillee gaafachuuf immoo karaa uummata islaamaa dhufee odoon gaafillee qabaadhee kiyyeessan dura deebisee kiyyeessan irraa yoon gaafii dhugaa argachuu baadhee jechaadha. Sinirraa uumaa gaafii tokko hin qabu. Kanaafuu kun waan hedduu akkan immoo sanumaa yoo akka sirriitti baradhu kan na yaachise sanaadha jechaadha. Maaliif waaqa ergishi Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya yookaan immoo kan nu fayyise kan nuuf jedhee du'e isa jennee okkee amannee jirra. Kanaafuu isas kan uume eenyudha. Sanaan duras immoo maaramis namoota jiran kan uume eenyudha. Isin galee. Kanaafuu ijoolleen immoo as galtanii toota karaakkartan uummanni islaamaa yookaan immoo asirratti ustaazonni isin gaafatan matsaafuma keenyarraa haqeedha jechaadha kun.
Matsaafuma keenyarraa dhugaa jiru san gaafachaa jiru. Kanaafuu isin immoo dhugaa jiru hin dabsina. Matsaaf Qudduusii keenyarra kan jiru san dhugaa san qabadhaati isaan takarakkara. Hin beekne taanan taati baradhaa. Asii fachi dabsuu doon taane dhugaan jiru kana een akka. Waaqa lama jira hin jiru. Wanna barattasan dhugaa jiruuf falmaatee gara dhugaa jiru. Bakka. Ay an dhagaatti nana mana ay bishaanitti nana mana kun fedhii keeti gini nama na deemsisu kun. Dhugaa keeti laal asirratti ennu fanii teenya waan siin jedhu fakkeenyaaf ati ortodoksii tawaahidoodha amantaa keetiif yoon ittillee amanuu dhabaadde ani amantaa teetiif kabaja qaba jechuun waan namni itti amanuun tuqu amantii tiyya sila jaaladhuu fi kabajuuf jecha ammoo dhugaan jiru waan takka taniin bira darbuu natti ulfaatu. Osoonii fi guyyaa 80tti cuuphamtee kiristinnaa kaafamuu takka hoo kiristinnaa fudhachuu dhaabatte akkuma dhalattetti yoo jiraatte ati kiristaana jedhamtamoo maal jedhamta? Anamma akkuma dhaladhetti hin jira hin cuuphamne guyyaa 40 guyyaa 80 guyyaa takkattuu hin cuuphamne akkuma dhaladhee amantuma irra dhaladhe san dhaladheetuma guddadhee gaafaaniin of bare ambarnootaan barachuu jalqabe numa baradhe bas salaata kiyya ittumaaniif bare osuma rabbii tokkicha waaqessu hin cuuphamne jechuudha akkanumatti hin jira alhamdulillah tanaafan muslima jedhama waan hin cuuphamini akkuma dhaladhee guddadhee baradhee rabbi gabbaruufiin muslima jedhama ati hootuu cuuphamuu baatte kiristinnaa fudhachuu baatte maal jedhamta? Baay'ees beekuu baadhu garuu yoon kiristinnaallee fudhachuu baadhu kan immoo cuubbamne ta'e kiristaanatti wannan madaalamu miti jedhame fudhatama hin qabu jechaadha. Siniif galee akka beekuma kiyyaatti jechaadha. Likkiidha dhugaadha. Maal jedhamare amantiin kee maal jedhamare ani waan hin cuuphaminiif islaama jedhama. Ati yoo cuuphamuu baatte maal jedhama? Maal seete? Ani dhugaa jiru sinoo jechuun namni tokko dhugaa dubbachuuf hojjennu hundi keenya yoo uumamne namni kam baqa uumamne jirra akkuma rabbiin uumetti odoo cubbamuu baanne islaamuma jedhee anas akkasitti hubannoo fudhatama jedhee yaada garuu amma maaliif cubbamne nuti maaliif cubban kun yookaan immoo kiristinnaa kana maaliif akka wanti nu kaasanoo jennee jedhee ta'uu gaafii dhiyeessee iddoo akkanaatirraa naanne sanii wanta biraatti naasaradda'uu danda'u. Si galee maaliifan cuubbamee erga yoon dhaladhu ani musliima jedhee ta'u maaliif cuubban dhufe yoon jedhe sanaafan amma si galee sila amantaa keenya yookaan immoo matsaafuma keenya dubbisuun qaba kanas hin jedhu. Gaafii hedduun qabu san dubbisee tanan isaan kana jedhee gaafadhee adda baafachuun barbaada. Yoon cuubban kun cuubbaa maaliif namni cuubbamu jedhe kiyyumarraa dubbisee argachuu nan danda'a si galee ofii kiyyaafuu argachuus nan danda'a. Amma odoo sirriitti hin beekin odoo naqeetoo keessan nama tokko gaafadhee asiin akkas ta'e jedhee naasaammanuu danda'a si galee. Silan hin beekne fudhachuu nan danda'a bakka okkee isaa filaata jedhee jechaadha. Kanaafuu wanti baradhaan isiniin jedha namni kamiyyuu amantaa barbaadetti eenyuyyuu ana dasna jedha dhugaa rabbi ijoolleen dhugaa barbaadanii barataniiti kan deemaa jiran kan sallaman bakka sallaman. Dubbisaniiti barataniiti amantaa dhugaa barbaadanii deeman arrabas jeetis wanta takkan barbaachisu dhugaa jiruuf falmaadhaan matsaaf Qudduusii keechan kan jirurraa sin gaafachaa jiru dhugaa jiruun deema. Arraba keechanirraa wanta kan dabsinaan sin jedha. Maaliif uummanni musliimaa asitti kan isin gaafachaa jiru matsaaf Qudduusii keenyarraa jechaadha. Takka odootti hin dabalin. Kanaafuu sila amantaa kiyyaa maaltu si dhibe? Maaltu si kaasise? San hin barbaachisu bakka. Waliin baranna taanaan karaa dhugaa deema. Kanan isin jedha baay'ee isin jaaladha anumallee rabbi naa gargaaru. Miti rabbi isaa gargaaru inni rabbi isa gargaara. Rabbiin quraana kabajamaa keessatti walladhiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa wa inna allaha lama'al muhsiniin jedhe. Sigala. Walladhiina isaanan jaahaduu gartee jajjabaatan gartee jihaada godhan karaa keenya irratti jechuun jajjabaatanii لنهدينهم سبلنا ربين كراخين يتيسان كتشيلشناجي ربين إمو نمت لنا ما أولو وجنجراجي تنافادوكية إن شاء الله وانسين جدو ربين خرا غاري خرا توكيشما ربي خرا هكار ربي سياخاو
واني وانسو سيف ربي بيتا سورة صدوم آية صدوم مرتي فطرة الله التي فطر الناس عليها جي أمنتي المنا ما تنقل أمنتي إسلام الرتي أكيني في ندلتو أمنتي نمني ردلتي أمنتي كجيلا في أمنتي غاري دبهن كأمني أمنتي حقا أكتئ ربي نوهمي جرى رسول ربي الله صلى الله عليه وسلم قرتي دائما دلته هندينو فطرة يكان أمنتي إسلام مرت دلته قويا خيساي هذا في بانسا خا يهودا خا النصارى خا مجوسا قداجي قويا خيسا أكتشوب أماني كريستنا خاف أماني اللي دوران نويمي أكما تياتي أومان الدنيا تنرتي أوما واني أوما هندينو أوما تقوق فقبتي garuu uumaan tokkichi sun qaama isa uume hin qabu. Uumaan ni uumama? Hin uumamu. Abadan ni uumama malee uumamu. Tanaaf haala feetiyyaa karaa rabbitti karaa tokkichummaa rabbitti rabbiin fedha isaatiin si haa deebisu onnee teessiif haa banu inshaallah. Macaafas dubbisi mana kanallee fooloo godhi. Asitti nama hedduu dhufaa jiru barumsa maaliif isin bicha amtasitti kan barsiisaa jiru sulma kee ibin kan gaafa tarii isin amma asitti dhuftanii kan immoo ijoollee kiristaanaa galchaa warra gaafii qaban yoo jettan wanta isin amantii keessanitti baqa humnaan nama fidaa jirtan itti fakkaata nama tokkotti maaliif asitti dhugaa jiruun isin dhugaa jiru uummata yookaan immoo dhuma dogongora jiru daandii gaarii kan immoo jiran ta'a karaa dhugaatti deebi'an jettan immoo asitti gizee keechan asitti gubdaniitoo rabbi awsan argaa waan hundaafuu waaqayyo keessaniif haa kaffalu jedhama miti kanaafuu aldii miti namni sekandii takkaayuu taanan gizee ofii asitti qonqosaanii amma gugubutti siffaana iyyaa'annoo jechuun gaarii isinillee taanan barattoon taanan baradhaadha. Karaa kutan illee akkam baradhu kan immoo kan waan dhugaan rafu siniin jedha rafaan jiru mana kee baqasuu sinatti jira erfoonii godhadhee irriiba kan jedhamu wanta kan qabu siniif galee maashaallah maaliif baqa ibin amma anisim jedheetuma waan tokko alaamaa tokko malee isin jedhee sin dhaggeeffachaa ta'e akkamtu sirriidha kan immoo baqa qoyistii ndee dhuguma mitsaan qudusin keenya kami karaan dhugaa fakkeenyaaf uummata karaa musliimaa yookaan immoo karaa keessan yeroo dhufne ani surree uffadhee yookaan surree uffadhee yookaan akkam barbaadetti yoon ta'e natu immoo ishee ijaaba uffatte san natu mul'ata natu bareeda jedhee yaaduu danda'a akka kootti. Garuu dhugaa dubbachuuf anaa fi uummata shamara shafanattee deemtu san ana caala isheedha waan hundaan kan kabajamtu jechaadha. Isaanis beekuu qabdu. Maaliif sunachi wanta nuti afun jiru addunyaa tana kan gannee deemnu yookaan immoo namoonni tokko karaa islaamummaa dhaquu waan tokko isaanii irraa goddolu tokkotti fakkaata isiniif galee amantiin isaanii meeqana ulfaataadha wanta baay'ee bakka seera guutuudha waaqayyo kanan godhinaa jedhe san raawwachuudha. Isinii galee addunyaan tun koontiraataa margataa ta'een booda hunda keenyaaf wanta nuuf fayyadne san raawwachuu nurra jiruudha. Ana akkatti silaalanii jiru dhugaa keessatti dhugaa dabsunaadha dhugaa jiruun takaraakara beekumsa qabaata usoon beekumsa qabaadheen jedha baqqaam usoon beekumsa qabaadhee ofii kiyyaa har'a dhugaa silam yookaan immoo amantii kiyyarra sila amantii kiyyaa kan kanan rooluun beekee har'a akka keessanitti taa'ee falmuun barbaada baay'ee hedduun qannaa jira rabbi isiniif galee nuuf jiraadha jabaadha kanaas galee kan immoo uummata musliimatiif fannoo jechuuf sodoon taane dhugaa jiruun dabsina. Macaafa qulqulluu keessan dubbisa achumarraas hin gaafachaa jiru. Kun akkana jedha amantiin keessaa pheenxee taanaa pheenxee bakka dubbisi kami karaan dhugaa qajeele. Ani kanan isin jedha obboleewwan koo naaf jiraadha. Galatoomee obboleettii xiyyaatiillee inshaallah yoo fooloo yoo walirraa qabanne anillee inshaallah hoggaaniin ol seene sitti ergaa ijoolleelleen asitti ergitu fooloo na godhime siif deebisa. Godhee jira fooloo godhee jira. Fooloo na goote. Yaa okay siif deebisa. Inshallah hoggaani seenne sirratti sheerii godha. Jajjabaadha obboloota kiyya hundi keessa rabbi ol isinaa fuudhu akkana namni
amala gaarii suuta kabajaa fi jaalalaan tasgabbii yoo haasee wanni irratti wal dhibu hin jiru, wanni dhibiin hin jiru. Walumaaf gala kiristaanni beekumsa qabu kan adabaa fi kabajaa fi tasgabbii qabu yoo jiraate amala gaarii qabu ol bahee obboloota keenya islaamaa irraa abbaa barbaadee wajjin haasa'uudhaaf mirga guutuu qaba. Alhamdulillah obboloonni islaamaa warri lallaban takkaa barsiisa tawhiidaa kanneen nama baay'ee amala gaarii qabuudha warra of qopheessee jiru. Rabbi isaan gargaaru isaan biraa dhaabbatu. Tanaaf isinitti namni dheekkamu hin jiru. Suuta walii galla inshaallah. Takkasitti boo jabaadhaa wanta kiyya kana Hamdii Ahmed Khaja kana fooloo godhame. Fooloo godha abboo fooloon kiyya kun akkamte kanatti dulloome du'e milishaate. Godhaa malee amma jedhamtaan itti eegaa jirtu. Fooloo godha yaa guddachuu didee iyyuu wanti manni kiyya kuni. Arag dirqama malee dirqama dhugaa. Dirqama fooloo. Yaa akkasii ustaaz ibsaa jirtanii. Jabaadha. Rabbi isinii halaafisu. Nuuf galatooma nu galatooma. Abshir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islaamummaa irraa waan gaafachuu barbaadu waan sitti mata galate yoo jiraate meenatti himi. Maaltu islaamummaa irraa siif hin galini takka maal adda baafachuu feeta? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa islaamummaa irraa maaliif seetanii gaafii baay'eellee hin qabu. Fakkeenyaaf ani uumma jechuun ijoolleen keenya walmoo nitsatsarii kan jedhamu irratti falmii irratti yeroo tokko fakkeenyaaf uummata musliimaa amantii isaanii akkana nama godhaa jedhaas umuraa jedhaas akkamitti wanta akkasii eeyyamaa amantii isaanii akkamitti waaqayyo namsee namaa balleessaa wanta hedduutu dhagahamaa jira. Ani isaaniin hin deemu isiniif galee. Maaliif sin gaafachuullee nan danda'a dhuguma wanti kun fakkeenyaaf addunyaa kanarratti waaqayyo nuumee qixaate yookaan immoo balleechan ani balleechee rabbiin ana baddaarratti naqaxxa'uu qabu kan immoo kan murtii naaf honnoo jedhu. Kanaafuu fakkeenyaaf karaa musliimatillee gaaf tokko namni tokko balleessa yoo balleessee karuma amantiitillee wanta badaa tokkollee odoo raawwatee zimuuti yookaan immoo maal jedhama fakkeenyaaf dubartiin abbaa manaa qabdu takka ajennu sanan gaafadhame zimni kanumallee jechaadha haadha manaa qabdu ni kaadhatanii osoo isaan alaa osoo isa wajjin jirtu wanta badaa irratti raawwattee dubartii sanii maaltu irratti jedhama jechaadha. Seerri ishirratti murtaa'u maalidha? Okay. Dubartiin takka yoo abbaa manaa osoo qabdu. Abbaa manaa odoo qabdu egaa amma jireenya kana namni hin dogongoramitti haa jennuti waan adda addaati. Maaliif seera amantii yookaan immoo akka balleessa ta'e oduma beektu odoo dogongora kana hojjettee too nama biraa wajjin dubartiin tun wanta akkasii raawwattee maalidha dhiirumtillee taanan isaan lamaan irratti jara lamaan ni kan odoo jiraatan yookaan immoo inni ishee gatee isheedhuma dhiisee irratti maal jedhama? Okay. Zimuutii jedhama miti zimuutii jedhama nama Oromoffaan jedhama. Zinaa jedhama. Zinaa namni dubartiin takka osoo abbaa manaa qabdu yoo zinaa dalagde takka ilmi dhiiraa tokko haadha manaa osoo qabu yoo zinaa dalage murtiin isaanii maalidha yaadatu kan jedhudha. Laala obboleettii koo amantaa islaamaatti maashaallah waan hunda tartiiba goote akka namni zinatti yookaan sagaggaalummaa hin raawwanne sodaatee irraa dheessuuf jecha rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'ala waan sun lafa kaa'e. Dubartii hin heerumin zinaa dalagde dhiira osoo hin fuudhin zinaa dalageef dubartii heerumtee zinaa dalagde dhiira osoo eega fuudhee zinaa dalage hundaa'u rabbi suuraa 24 suuraa nuur irratti yoonii fi kaafnee dubbanne azzaaniitu wazzaanii namni gartee sagaggaaltichaa fi sagaggaaltitti yookaan immoo nama zinaa dalagu dhiira gartee osoo hin fuudhin zinaa dalagdee fi dubartii osoo hin fuudhin zinaa dalagde marraa 80 akka dhawan rabbiin ol aane nu himee jira. Sigala. Dabalataan namni erga fuudhee takkaa hoo eega gartee sagaleen kiyya dhagahamu? Dhagahama jira. Namni erga fuudhee zinaa dalage takka erga heerumtee zinaa dalagde ni ajjeefama sun ni ajjeefama
sigala rifaatuun takka illeen isa keessa hin jiru in ajjeefama. Inni jechaadha inni ni kaa hidhatee too shiratti zinaa hojjete sun yoo wanta akkasii raawwate in ajjeefama jechaadha. Namni takka haadha manaa osoo qabu yoo gabbee dubartii biraatii wajjin sagaggaale namni sun akka shari'aa islaamaatii in ajjeefama. Dubartiin takka illee yoonii fi sigartee osoo abbaa manaa qabdu yoo gabbaatee sagaggaalummaa dalee in ajjeefamti. Okay, kana jedhu akkas kan jedhu amma quraanuma keessan irraa jechaadha kuni quraana nan suuraa 24 suuraa nuur irratti rabbiin seera kana lafa kaa'e maaliif waan san godhe beektaa namni takka yoonii fi haadha manaa osoo qabu deemee alatti dubartii biraatii wajjin sagaggaale namni sun yoo qabame ragaan irra bahe dhiira 4 irra dhaabbatanii ragaa qabatamaan waan takka ijji kafinjitti dhiira yoo taate dhiira 4 dubartii yoo taate dubartii 8 irra dhaabbattee waan san qabatamaan arganii ragaa irratti bahanii taanaan maqaa rabbiitiin jarri sun kakatanii akkasitti isa sanii fi isiisa waliin qabanii fuudhanii laal isaa biran jirre hin ta'u isii biran jirres hin ta'u jara san isaanii qullaa wajjin rafu jiru sigala nami tokko yoonii fi zina dalage jaanii abbaan manaa intalli inni zinaa wajjin dalage osoo hin jirre yoo akkanumatti ragaatti ba'an wanni sun ni ulfaata. Maqa balleessifa ta'uu mala. Siran wal jaaranii isii yoo inni yoo biran jiraanne isii qofa fidaniis maqa balleessi ta'uu mala irra wal jaaranii isaanii qaama qullaa wayaaf irraa baasee akkasitti akka gartee jirbiin lilmee uraa lilmeetti jibrii kaayamu san akkasitti isaanii walirra jiru. Gaafa dhiirri 4 ijaan irra dhaabbatanii argan. Dhiirri 2 isaanii wajjin rafu jiru argitee dhiirri 2 taboodaan dhufte immoo isaanii addaan kee yoo argite no hin ta'u. Dhiirri 3 isaanii waliin jiru argitee dhiirri tokkichaan boodarraan dhufe eegadda kaan yoo argite hin ta'u. Dhiirri 4 isaanii akkasi wal gubbaa jiru. Badiisan arganii akkasi qabanii waliin fidan. Sigala. So waan san taateef jecha akkasitti yaa mi'a tajalda sirrii. Akkasitti fidan qabanii waliin. Hoggaanii fi qabanii waliin fidan dhiirri 4 ragaan rabbaate sun maqaa rabbii ol aaneetiin kakattee intalaa fi gurbaa fidanii sanbooda akka shari'aa islaamaatti murtee itti kennan. Sanuu hawaasa fuula duratti ganda guutuu fuula duratti fidanii isa san mudhii gad awwaalanii akkasitti gartee gara dhawanii dhagaadhaan tumanii nama sana ajjeesan. Hawaasni gandaa kan akkasitti bahee laale san gurbaan zinaa dalagee erga fuudhee sagaggaale intalli eega heerumtee sagaggaalte tun akkatti cafaqamtee ajjeefamte. Ija teenya duratti ajjeesanii nuti illeen hin ejjinuu abbaa manaa keenyaa nagayaan jala ta'in haadha manaa keenyaa nagayaan wajjin jiraanna malee hin sagaggaaluu jee gorsarraa fudhata. Namni fuula isaa duratti yakka saniif jecha namni ajjeefame lammada ija isaatiin argee ni sagaggaalaa? No. Hin sagaggaalu. Irraa of gorsa mitiiree? Bareedaadha. Nami tokko yoonii fi kee hate nama san ragaa rabbaanii ragaa qabatamaa irra bahan abbaan waan suniitis dhufe waan saniifillee abbaa ta'uudhaaf namni hannasan dura waan san isaaf beeku tasaa tahuu beekuus dhufee gaafa hatuus namni arge dhufee tasaa akkan tahinis namni ragaa rabbe wanni kun qabataman lafa taanaan kakatanii maqaa rabbiitiin jennaan fuudhanii nama hate sun harka qurxumirraa godhan. Laal harka kana bakka gartee walis seenu kana harka bal'aa kana walis seenu irratti qurxumirraa godhan. Namni gaafa nama hate fuula isaa duratti harka qurxumirraa godhan namni hoggaa gurbaa harki murame erke waani hata irraa gorfama.
laalee gorfama. Tanaaf jecha shari'aa Islaamaa alhamdulillah akkas lafa nuu keesse. Beektaa yaa fanii teenya akka amantaa Islaamaatti osoo deemame namni sagaggaale. Kan eega fuudhee sagaggaalee haadha mana isaa haa'inee gane namni sun ni ajjeefama. Osoo shari'aa Islaamaatiin bule najjeesan jaa haadha mana isaa hin ganu. Ni ganaa? Hin ganu. Namni hattuun waa harkarraa muran osoo shari'aa Islaamaatiin seerri kun addunyaan ittiin bulte hattuu wanni jedhamu addunyaa irratti ni argamti? Hin argamtu. Maaliif? Nu muran jaan harka nurraa muranii jaan namuu if sodaata. Tolee jedhe. Nami tokko akkanuma lafarraa ka'ee nami tokko yoonii fi maqaa kee arrabse faniin tun bar baala geedha yookaan immoo sagaggaaltu yoo siin jee nama san yoonii fi ragaa irra bahan sagaggaaltuu jechuusaa ragaa namni irra bahe yoo ati akkan sagaggaalle namni ragaa sii bahee gurbaan sagaggaaltu siin jee san akka ati sagaggaalte yoo ragaa fiduu dhabaate namni sun marraa 80 garafama. Marraa 80 sababa inni maqaa si xureesseef jecha. Akka amantaa Islaamaa osoo seera saniin bule namni wal arrabsullee hin jiru. Tanaaf seera gaarii fi bareedaa furmaata dhala ilma namaa maraati. Quran is a solution for humanity wani jaaniif sun yaadoko. Tana kunno. Maal seetan ammaani akkuma sanitti mee waan amantii irratti kamiyyuu amanamti. Gaaffii kana miidiyaa irratti yeroo baay'ee yookaan immoo namoonni baay'een fakkeenyaaf Islaamni akka keenyatti fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos namni tokko yoo balleessee furmaata Waaqayyo baddaatti malee nu namatti faraduu hin dandeenyu. Nuti fixuuri nama erga taaneen booda kan firdii kennuu isa malee qixaaxii balleessaniif kan qaxxa'uu qabu rabbiidhuma malee nuti waa tokko gochuu akka hin dandeenyedha akka keenyatti kana nu badhee jechaadha. Deemnee immoo karaa keessan yeroon immoo maaliif musliimni gadaa'edha jedhamu nama ajjeesuu isaan akkamitti nama ta'anii namarratti faraduu danda'u. Laalii waan kana. Quraanni keenya maal seetan yeroo tokko ustaas koo namni tokko yeroo baay'ee maaliif quraanni keenya lubbuu namaa balleessaas hin jedhu si wanta akkasiis hin jedhu kan jedhamudha barumsa yeroo hunda kanan dhaga'u jechaadha. Gaafii kanan kaasee maaliif karaa shari'aa kanan argumoo kan immoo kanan dhaga'u tokko akkan gaafii natti taasise isiniif galee. Waan kana salaataa fi deemaa dhiifama fanii teenya nan salaataa. Wanta akka qofa adda si ibseetiin ka'ee salaata na bira azaananii waan siin jedhu yaa lafeetiyya amantaa Islaamaa keessatti nama ajjeesuun haraama dhowwaadha. Si galee? Nama ajjeesuun haraama. Dhorka dhibbatti haram Rabbi ol aane subhanahu wa ta'ala nami lubbuu takka ajjeese lubbuu yakka du'aa hin qabne lubbuu gartee badii takka hin qabne lubbuu qulqulluu namni jeese akka nama addunyaa tana guutuu fixeetti jee Rabbiin nami lubbuu takka du'a jalaa baase du'a oolchee akka nama lubbuu addunyaa guutuu du'a oolcheeti jee amantii Islaamaa irratti lubbuu yakka du'aa qabdu malee nama ajjeesuun haram. Fakkeenyaaf ati kiristaanas ta'e islaamas ta'e abbaa feetes ta'e namni tokko yoo si jeese obboleettii tiyya dhibbatti ani mala farraa ka'ee ati kiristaana je'ee si yakka takka hin qabne yoo si jeese an jannatan argadhu lubbuu Rabbiin gartee baasuu haram godheen ani immoo haqa godhadhe lubbuu du'aa kan godhatiin ani immoo haqa godhe Rabbi suuraa 25 suuraa Furqaan irratti sigala nama gartee isaanan warra lubbuu subhanahu wa ta'ala Rabbiin ajjeesuu haqa hin godhin lubbuu du'a haqa hin godhatin lubbuu warra hin ajjeefnee fi warra zinaallee hin daleyne jee faarse nama lubbuu qulqulluu takka ajjeese akka ibiddi jahannam isaaf sabate nuu himee jira. Tanaaf jecha akka amantii Islaamaatti ajjeesuu miti ati kiristaanaa mi? Yoo ati hospitaala nama doktoraati ogeessa fayyaati gaheen kiyya barumsaa ammayyaadha.
Yooti hospitaala jiraate hospitaala ani silaa tajaajilu osoo jiraate rabbi sittiin godhini ati haalaan si dhukkubu jiraate yoo dhiiga ati dhiigatti haajamte faniin dhiiga yoo dhabde ni duutii dhiiga barbaadaaf yoo jedhan dhiigni yoo dhabame annama islaamaati obboleetii koo dura gattaa'een takka ofii xiyyaaf dhiiga ofirraa waraabee dhiiga sana sitti naqa akka ati fayyituuf amantii tiyyaan na ajaja. Yoo osooniin ati immoo dhiiga dhabdee jirtu kanina dhiiga qabu sababa dhiiga si kannuu dhabuudhaaf ati duute ani waan sun ittiin gaafatama. Ani kiristaana jeesin didu lubbuu tee baasuun narra dirqama akka amantaa islaamaatti lubbuma abbaa fedheetu du'a oolchuu hagan dandahutti tana amantaan islaamaa nama jeese immoo ajjeesuun dirqama. Nama jeesellee bakka hedduutti fuudha amantaa islaamaa dagutti jeese dogongoraan ajjeese akkamitti jeese waan ja'amu bakka hunda itti yaadee itti karoorfatee jeese waan ja'amus bakka hedduutti adda baasaniiti hatta warrumatti yaadee jeesee ajjechaa akka inni jeeseetis ilaalamee warra saniifillee filmaanni kan nama warra irraa namni du'e saniif dhiifama gootaniif moo isiniif ajjeesan moo guma isinii khafala waan jaamu dura qaban namni sun dhiifama goonaaf yoo je namni sun mirga qaba namni sun guma fudhanna yoo je guma fudhachuuf illee mirga qaba yoo na ajjeesaa jees ajjeesuu mirga qaba na ajjeesaa jechuu mirga qaba amantaa islaamaa wanni akka lubbuu baasuudhaa itti dogongora hin jirtu wrong amantii islaamaa keessatti maqaa nama balleessuu fi lubbuu namaa baasuu fi qabeenya namaa saamuun shirkii jalatti aantee dubbii gurguddoodha. Waaqa cinaa waaqa biraa waaqa tokkicha cinaa waaqa biraa qabdee waaqessuudhaa fi waa afur qaban waaqa tokkichaan cinatti waaqa biraa qabdee waaqessuu tokko lubbuu rabbiin baasuu haram godhe lubbuu gartee du'aa haqan godhatiin ajjeesuu lubbuu baasuu. Lubbuu rabbiin ajjeesuu haram godhe ajjeesuu maqaa namaa xiqqeessuu fi arrabsuu qabeenya namaa saamuu tashanaffaa haadhaa fi abbaan mataa jabaatu shanantun hedduu dogongora gurguddaadha sigalee akkasii obboleettii tiyya kabajamtu salaatee wal argina deemnee jira. Gaafin gaafachuu barbaades leqqanaa ibsitanii jirtu. Naaf galatoomaa ishee ustaas. Ayyee eebbifamaa jazaakillaahu khayran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahana dark. Akkami nagaa jirtanii ustaas Abbaa Jaalii. Alhamdulillah. Ustaz Abdurrahman Hussein. Ustaz Abdurrahman Hussein biran jiraniin sana. Masjid ini karena saat ini masjidat. Kasihan saya. Ya wari saddato. Ate tara. Wari saddato ini. Wari saddato ni. Akkamitti bultan garuu bareedaa bultanii? Bareeduma bulle wallahi kun alhamdulillah. Arreefan dhufee ol seenaa bar mana narra fee na dhukkoo baay'ee. Talaatu ija deemtee in salaattu hii. Ante amma maikii banadhee meree afu gijeen salamtaa gaafadhu tanaan dhufa. Milishaa maddi firraa egaa yaa namii tayyoolle. Haya kenna kan joofan kiristaana. Kennaa tiichi.
kennaa tiich kan jettu. Na waamtanii akkam jirtan? Nagaa si amne. Nagaa akkam? Nagaadha alhamdulillah jirta. Jira galata Waaqayyoo akkam jirtan? Jirra kunoo nutis. Ayyee. Gaaffii qabdu moo? Gaaffii qabdu moo? Lakki. Na waamnaan hin jedhee bar. Kiristaanaa jennee dura dasi baafachuu barbaanneeti. Oh yaa ani kiristaana. Kiristaanarraa. Kiristaana ortodoksii. Kiristaanarraa ortodoksii. Eesh. Yesuus Kiristoos maal jettee amanta? Ani Waaqa jedhee amanaa. Akkasumas immoo duuka bu'aa isaatiilleedhaan. Eesh. Yesuus Kiristoos Waaqa jettee amanta. Waaqni isa malee ni jira? Abbaan kan isa erge ni jira. Abbaan Waaqa? Eeyyee. Yesuusoo? Waaquma qaaman sadataa malee gargar ba'uu hin danda'an tokko. Akkam jechuudha Yesuus Waaqaami? Egaa akka Baaybiliin jedhutti Yesuus Waaqaa kuni isa ergamee biyya lafaarra deemaa ture kanaami? Waaqaami? Miuti godhame abbaan teenyu. Temboon muutii godhadhame. Eeshi. Yaa Baaybiliin yookaan macaafni qulqulluun akka kaa'utti jecha tureedha. Jechis Waaqayyo bira ture. Jechumti mataa isaaniiyyuu Waaqa ture jedha. Isuma santuu ergamee immoo foon uffatee Waaqa ta'e jenna nuyi gargar baasnee ilaallu. Isa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irra jiru san. Yep. Yesuus jecha? Dura jecha ture yaa. Jecha sana eenyu bira ture? Waaqa bira ture. Jechi sanoo maali? Jechumti maqaan isaayyuu Waaqa. Inni mataan isaayyuu jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoo meeqaree? Tokko. Akkamitti tokkoree jecha Waaqayyoo jecha kanaa fi Waaqayyoo jechi bira ture sun? Jechichi Waaqayyo bira ture. Jechumti mataan isaayyuu Waaqayyoo Waaqayyoon jechi bira ture isa Waaqayyoo kana. Amma sagalee kee kana dhagaan jira si bira ture. Yoo ati achi baastu. No sagaleen kiyya na bira hin turre. An dubbadheetuma na dhaga'u jirta. Ammumaan tana hawwituma tana si dubbadhee na dhaga'u jirta malee. Taniin waraabee riikardii godhee bira ka'etti si banaan jiruun. Si galee ammuma afaanuma kiyyaanin si dubbachaa jira qaamumaan taa'ee. Eessaa dhufaa jira amma sagaleen kun? Anuma keessaa dhufaa jira. Anuma xalaa. Akkasumatti beekna kanallee. Ka'iyya jechi wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irra jiru akkasiin jiru bira ture jaabar. Jechi waan hunduma dura ture jechi Waaqayyoo bira ture jaabar bira. Sagaleen kee kun gara biraatti dhufa jechuudha? Sagaleen kiyya anuma keessaa dhufu jira malee ana bira hin jiru ana bira hin turre bar. Maal jechuudha isma bira ture isma bira dhufa jechuudha bar. Akkas jechuun amma kananiin abbaa caalii bira ture yoo siin jee. Lakki. Sagaleen kee abbaa caalii bira ture yoo naan jette akkasin na fudha malee nama lama wal bira fiduu hin dandeessu. Ishii mee sagalee kana biratti ergigaa dhuftee ana bira turtu. Hin danda'u kanaan gosa hin qabu rabbi gachu gochuu hin danda'a. Innaa duba sagaleen nama akkamitti nama bira turtire sagaleen Annamarraa dubbataa hin jiru. Ani fakkeenya akka sii galutti xiqqoo sii galuu dinnaanan keetuma sirraa fuudhe fagoo oduun naqin malee
Sagaleen ishii jechichi dura ture sanii jecha eenyuti? Jecha Waaqayyooti. Jecha Waaqayyooti kan jiru isa jirare. Kitaaba irra jira. Isa bakka tamirra. Achuma bakkuma amma sitti wanno jechaa jiru sun jechi Waaqayyo bira jechumti mataan isaayyuu Waaqayyo ture jechuun jechi sun kan Waaqayyooti jechuudha. Gara biraa deemta achuma tiksuma isaa irratti hin ajjeesnu. Kanaafuu jechichummaan sanuu mataan isaa Waaqayyo jechuun Waaqayyoon kan biraan jiru jechuu jechuma sanuu. Qo'imee goota akka keemboon maayikii qabaddu. Waaqayyoon kan biraan jiru jechuu jechuma kana malee. Abbaa ilma hafuura qulqulluu jennaan nuti. Jechuun kasiin jechuun jiru. Waaqummaan isaanii gargar hin qabu. Qaamaan sadi. Qaamaanii isaan qaamaan nama sadi jechuudha. Abbaa ilmaa fi hafuurri qulqulluun qaamaan sadi akkuma anaa fi atii fi abbaa caalii kana. Lakki nuun waliin fidini. Jechuun qaamaan gargar jechuun akkasii hin qabnu. Waaqan tawaaddaruu dandeessaati. Hin dandeessu. Qaamaan gargar jechuun akkanumaa mire. Ani fatti waaqa ta'uu hin dandeenyu gaa. Achi ga'uu hin dandeenyu. Gaaffii taksiira kaadheetumaan deema kennaa kana bira. Obboleessoo namaa haasa'u jiru haasa'uun dhorkaadha mana kanatti beekta akkas seera la akka warra amma fakkeenyaaf warri kiristaanaa gidee mana isaaniitti haasa'u nama 10 maayikii walirra sirra banatanii waan keessaa qabattu si wallaalchisan. Seeratti godhanne mana kanatti nama haasa'u jiru maayikii banachuun dhorka.